jalqabarratti hangafoota oduu. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu Israa'el Hamaas booda lammiileen Falastiin gammachuu ibsataa jiru. Boordiin IMF dhimma liqii Itiyoophiyaa irratti jimaata dhufuu mari'ata. Manni murtii Aksum dhorkii hijaaba manneen barnoota magaalattii dabarsan uggure. Biyyi guddittiin addunyaa kanaa Ameerikaan torbaaniif abidda ofirraa dhaansuu hin dandeenye. Ashama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Ardii Miidiyaa Neetwoorkii oduu keenya karraaf bal'inaaf qabannetti ceenaan wajjin tura. Jalqaba irratti warri gara Ardii Miidiyaa Neetwoorkii dhuftan sabiskiraayib, laayik, sheer gochuudhaan maatii keenya ta'uu nu mirkaneessa. Akkasumas toora tiiktookii, telegiraamii fi feesbuukaanis nu hordofaa jenna. yuutuuba keenya sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Waliigaltee dhukaasaa dhaabuu Israa'el Hamaas booda lammiileen Falastiin gammachuu ibsataa jiru. Gaazattii dhukaasni akka dhaabatuuf Israa'eliif Hamaas waliigalaniiru oduun jedhu gama Kaataarii dhagahamuu hordofee lammiileen Filisxeen karatti bahuun gammachuu ibsataa jiru. Bakka buutonni marii Israa'elii fi Hamaas kaleessa waaree booda ministeera muummee Kaataar wajjin qofatti wal arguun erga mari'atanii booda dhukaasa dhaabuuf waliigaluu isaanii kan dhagahame. Kana hordofuun lammiileen Gaazaa alaabaa Falastiin mirmirsaa karatti bahanii gammachuu ibsataa jiru. Ministeerri muummee Kaataar Al-Taanaanii ibsa miidiyaaleef kennaniin qaamoleen lamaan waliigaltee irraa gahuu mirkaneessuudhaan waliigalticha gaafa dilbataa dhufu ammajii 19 irraa kaasee hojii irra akka oolus ibsan. Hojii irra oolmaa waliigaltee kana gareen biyyoota sadii Qatar, Ameerikaa fi Masrii irraa walitti bahee akka to'atus ifa godhan. Hamaas bakka bu'uun marii dhukaasa dhaabuu irratti hirmaachaa kan ture Khaliil Al-Hayyaa ibsa kenneen waliigalticha mirkaneessuun gidiraa Israa'el uummata Gaazaa irraan geessaa jirtu garuu yoomiyyuu hin dagannu dhiifamas hin goonuuf jedhe. Oduu itti aanuun boordiin IMF dhimma liqii Itiyoophiyaa irratti jimaata dhufuu mari'ataa jedhame. Fandiin mallaqaa addunyaa IMF liqii waliigalaa doolaara biliyoona 3.4 Itiyoophiyaaf eeyyamee keessaa dhimma kanniinsa liqii itti aanu irratti jimaata dhufu akka mari'atu gabaafame. Mariin idil addunyaa ammajii 17/2025 geggeeffamuuf jiru kun kan bara darbee keessaa Washingtonitti geggeeffamee hordofeeti. Boordichi jimaata dhufu mari'achuuf ta'u dubbi himaan IMF ifoomseera. Liqiin kun Itiyoophiyaaf kan gadhiifamu yoo ta'e Itiyoophiyaaf liqii dabalataa mallaqa doolaara biliyoona 250 kan eeyyamamu ta'a. Yeroo marii bara darbee kun taasifametti waliigalteen mootummaa fi liqeessitoota gidduutti taasifame akka hin jirre Washington Post gabaaseera. Haa ta'u malee akkaataa hojimaataa waloo IMF dhimma liqii Itiyoophiyaa akka raggaasifamuuf boordichaaf kan dhiyaatu ta'uu eerameera. Marii marsaa duraa sadaasa 2024 keessa geggeeffameen yeroo marsaa lammataatti liqeessitoota waliin waliigaluuf hojjechaa jiraachuu IMF ibsee ture. Itiyoophiyaan hojimaataa waloo garee 20 irratti hundaa'ee liqii akka kennamuuf gaafatteerti. Chaayinaa fi Faransaay miseensa koree liqii dhimma Itiyoophiyaatti mari'atan yoo ta'u Israa'el, Jaappaanii fi Hindiin miseensa garee liqeessitootaati. Itiyoophiyaan erga muddee bara 2023 booda yuuroo biliyoona 1 kafaluu dhabuu hordofee akkaataa liqii biraa itti argattuun wal qabatee abbootii liqeessitoota dhuunfaa waliin mari'achuu qabdi. Oduu itti aanutti yoo jeenu manni murtii Aksum dhorkii hijaaba manneen barnoota magaalattii dabarsan uggure. Manni murtii aanaa Aksum ajaja manneen barnoota magaalattii 5 barattoonni musliimaa hijaaba uffatanii mooraa mana barumsaa akka hin seenne dabarsan ugguramee akka ture murteesse. Manni murtichaa dhaddacha kibxata ammajii 2017 bakka lakkoofsa Itoophiyaa ooleen shamarran musliimaa sababa uffannaa isaaniin barnoota ala ta'uu iyyannoo dhiyaatee irraa hubachuu eeruun dhorkiin manneen barnootaa kunis barattoota irratti sarbama mirgaa geessisuu akka danda'u akeekeera. Akkasumas manneen barnoota magaalattii qajeelfama bulchiinsa akkanaa kanneen jedhaman 5 ammajii 16/2017 bakka lakkoofsa Itoophiyaa mana murtiitti dhiyaatanii jecha isaanii akka laatan ajaja dabarsuu DW kaatoon mana maree olaanaa dhimmoota Islaamummaa Tigraay waabeeffachuun gabaaseera.
Barattoonni musliimaa 160 ta'an kunneen uggura hijaabaa kun mirga barattootaa fi bilisummaa amantaa heera mootummaatiin kenname cabsanii mormaa turaniiru. Barattoonni kutaa 12ffaa magaalattii keessa argaman bulchiinsi manneen barnootaa hijaaba akka ofirraa baasan isaan ajajuu hordofee qormaata biyyaalessaatiif guyyaan galmee onlaayinii isaa dhuma ammajjii 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaa jala darbuu himaniiru. Barattoonni kunneen Addis Istaandarditti akka himanitti manneen barnootaa magaalattii hijaaba yoo ofirraa baasan malee qormaata biyyaalessaaf akka hin galmoofne isaan dhorkan. Kunis seera amantaa isaanii kan cabsu ta'uu himan. Barattuun maqaan ishee akka hin eeramne gaafatte tokko amantiin keenya waan dhoowwuuf qormaata biyyaalessaaf galmaa'uuf hijaaba keenya baasuu hin dandeenyu. Seera amantii keenya cabsuu mannaa barnoota keenya dhiisuu filanna jechuun Addis Istaandarditti himte. Barreessaan mana maree dhimmoota Islaamummaa Tigraay Haji Mohammad Kaasaa uggurri kun barattoota musliimaa kutaa 12ffaa haala hamaan kan miidhu ta'uu kanaan dura Addis Istaandarditti himanii turan. Manni maree olaanaa dhimmoota Islaamummaa Tigraay ibsaa torban darbe kanneen guyyoota 3 keessatti uggurri hijaabaa kun furmaata yoo hin arganne tarkaanfiiwwan nagaa qabeessa dabalataa hawaasa musliimaa waliin mari'achuun akka fudhatu akeekkachiisee ture. Boodarra manni marichaa uggura kana irratti tarkaanfii seeraa eegaluu isaa ibsuun biiroon barnoota Tigraay ibsaa kennuu bira darbee tarkaanfii bu'aa qabeessa ta'e fudhachuu dhaabuu isaa qeeqeera. Oduu xuraaf qabannee biyyi guddittiin addunyaa kana Ameerikaan torbaaniif abidda ofirraa dhaamsuu hin dandeenye jechuun dhagahame. Haala waliigalaa balaa ibiddaa Los Angeles hanga ammaatti lubbuu namoota 25 galaafateera. Lafa heektaara 40,000 qullatti hambiseera. Gamoo fi ijaarsaawwan 12,300 olii barbadeesseera. Konkolaattonni hedduun balaa ibiddaatiin gubataniiru. Sirreeffamtoonni seeraa 1,000 fi hojjettoonni mana sirreessaa 127 ibiddicha dhaamsuuf tumsaa jiru. Namoonni 88 ariitiin bakkicha akka gadi lakkisan ajajamaniiru. Namoonni 89 ta'an ammoo akeekkachiisni akkuma isaan qaqqabeen bakkicha gadi lakkisuu jedhamee eegama. Haalli qilleensaa balaa cimaa hordofsiisuu akka danda'u raagamaa jira. Qilleensichi iddoowwan tokko tokkotti sa'aatii tokko keessatti kiiloomeetira 113 walii gahuu danda'a jechuun dhagahame. Qabeenyi doolaara biiliyoona 200 fi biiliyoona 75 olitti tilmaamamu barbadaa'uu ibsameera. Jiraattonni 100,000 fi 50,000 qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaaniiru. Kaalifoorniyaa kibbaatti guyyoota 250 darbaniif roobni gahaan akka hin turre himamaa jira. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Ardii Miidiyaa Neetwoorkii oduun keenya kanarraaf qabanne kanuma. Ardii Miidiyaa Neetwoorkii daawwachuun dagatinaa akkasumas sabiskiraayib godhaa.